qarshii malee hojjedhaan jedhee mucayyoon Itoophiyaa immoo beektaa isatti heerumtee jirti. Utuu wantuma fedhetee ani hin beekne beektee jalqaba hin beekne ijoollee baay'ee irraa hidhanne qarshii nyaatee ijoollee Itoophiyaa immoo hedduu fuudhe jechuudha. Mana kana hin jedhamne ijoollee 6-7 taphatee an akkasitti hin beekne mucayyittiin kun amma deesseertu ulfooftee isaa fi gara isaa dubbatti beektee gara isaa gaafa isheen dubbattan immoo bakka wanti hin dubbadhu hin beekne ba'eetuma hojii biraa dhuunfaa ku jalqabe inni illee qarshii 6 na dhoogatee jechuudha. Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Hadallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadde isinii deebi'eeka. Obboleettii teenya irraa dhageessanii waan ishiin keessa dabartu waan ishiin irra jirtu baay'ee dabadabamaa turte haga rifeensa sirraa haanu jechuu geesse birri 10 dhabdee intalli tun rakkoo baay'ee keessa dabartee jirti. Yaa ta'uyyuu warra mana keessa jirtanillee warra ala keessa jirtanifillee waan ishiin irra geesse kana ishiirraa dhageessanii isinitti himti jechuudha. Kanaaf baay'ee gorsa guddaa irraa argattanii baay'ee barumsa guddaa irraa argattanii haga dhumaatti hordofaati. Ishii wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Gara isheetti osoo isin dabarsin tura warri chaayinaalii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama. Akkasuma yoo jaalattan laayik sheer koomentii jalatti yaada keessan kennuu hin dagatina. Waa'ee mucayyoo tanaa haga dhumaatti dhaggeeffadha. Egaa seenaan gaafiin jalqaba gara Itoophiyaa irraa gara kana dhufe mana maatii nama 11 nagee ture. Achumaan hojjechaa ture. Ji'a 3 hojjedhe. Achiin maatiin mucayyoon immoo beektaa jirti. Mucayyoon Itoophiyaa wayii gaafichi hojjettu. Ishiinillee manni kun baay'ee ulfaataa biiroo dhaqnaan na dabadabanii wasitti na deebisanii kanaaf biirootti si geessanii garuu si dabadabu mina naan jettee turte beektee. Gaafsanii bakka asuma hojjechuun wayii achi deemee dabadabamuu irra maallaaf godhaan jedheeni. Asattolee jabaadhu hojjetu naan jette ishiifillee kanaaf hijjiidha lama jechuudha na dhiiftee deemuu fi haga hojii na barsiiftee jechuudha deemuudhaaf isheen gara Itoophiyaa tole jennee gaafa ji'a 3ffaa naaf arramanii mucayyoo biirootti bilbilee mana naa jijjiire maatiin kun hin baay'ata jennaani ammaaf harramsiifadhu yoo gara Itoophiyaallee garuu barbaadde deebitee isaantu si deebisaa kanaaf immoo birrii ji'a 2 dirqama sirraa muramuu qabaa naan jettee. Tole jedhee ji'a 3 fi guyyaa 25 hojjedhe achiin mana si jijjiira bakka naan jette maatiinis nageessan jechuudha maatiin an bira hojjedhu nageessaa dheen ishiin illee kun naan jette achiin achi dhaqee biiroo jechuudha gaafin achi dhaqu ijoolleen hedduun achi keessa jiru humtuun jiru naan jette jechuudha jalqabaa. Isaan ijoollee baay'een achi keessa jirtu intalli kun intala Oromooti. Ijoolleen kun kan biiroo keessa jiran miila duwwaa deemu gaafa mana fincaanii nutti agarsiisi hin deemnaa gaafa jedhanii deema ol deebi'aa fincaan keessan qabadhaa tootaa gana mana fincaanii deemuudhaaf eega barbaaddanii iddoodhuma jalqaba hojjettasan hin baatanii dhuftaniyyuudha jettee caammaa isaanillee irraa baafamee jira miila duwwaa deemu beekte achiin atis akka isaan kanaa yoo ta'uu barbaadde asitti haftame naamina naan jette sitti haftee akka isaan kanaatti dabadabamuu barbaadde naan jette isaan faanatti agarsiiste an jalqabas nan dhufa siin hin jenne isaantu na fidee nageessaa hin jedheeni ati koottu naan jennaan hin jedheeni isaan asitti agarsiisa naan jedheen siin jedhee naan jette. Isa booda ijoollee sanatti agarsiistee deebi'ee gara manichaatti galee ammas maatiin baay'ee waan ta'aniif mana baadiyyaa irraa iddoo namaa qabu. Deebisee asiin Beerut keessaa gara mana fudhatanii deemu. Ganama gaafa na fudhatanii mana isaanii mana warra niitii dhaqee hojjedhee daa'ima wajjin immoo galgala galee mana ishee intalaa hojjedhaa jechuudha. Ammaallee biirootti na deebisaa nageessaa hin jedheeni achi nageessanii na dhukkube beekte harka koora gaafa na dhiita'u harka koona bukkee jira. Isaanillee sodaatanii mana jijjiiradhee hojjechuu jalqabee mana nama 4 jechuudha. Ijoollee 2 fi haadha manaa fi abbaa manaati. Iddoo nama galeellee baay'ee ceebbaasisaa fi baay'ee dhiphisaadhaan niitiin immoo jechuun niitiin intala mucayyoo Itoophiyaa jechuudha intala Oromootu bira ture jedhan jalqabasi.
ijoolleen amaaraa way jirtachi obboleettii bira kan hojjettu mana niitii kana dhufu itti baay'een gaddamtala duraallee akkasittiin dabadabdee qullaa ishii gara Itoophiyaa galchitee miilli ishii dudee cabee jira miila ishii cabsitee fuuqirraan si darbadhuutu jettuun utuu duwintaa galanuu miilli ishii cabee minaa jettee akkasittiin otoo hin jiru niitiin anattunatti jalqabde beektee niitiin ani bira hojjedhu jechuudha. Azaa birrii koo gaafin ji'a guutuu gaafadhe kan mana sanii kan ji'a lama narra murame kan ji'a lama immoo biirootti fidanii kennuudhaan jetteen talittiin jechuudha. Achiin mana namichaa gaafin galuu niitiin ammaanis birrii kan ji'a afurii isa sana wajjin walitti siif erganaan jette kan mana dura hojjedhe wajjiniini. Toleen jedheen siin fidanaan jedhe namichisi mucayyoo gaafa gaafatanii mucayyootti bilbilanii lakkaashiin an afaan hin beeku beektee dhufee ji'a ja'affaa kootii jechuudha. Afaan hin beeku ergee fira jetteeni achumaan namichi natti isin himne anaafis naaf hin galle an birrii as jiru immoo amma kan ji'a afuriin si erga kan na bira jiru ji'a afur yeroo teenaan jedhee ishiin jedheen eeggadhee ji'a afur gaafi ta'u birrii gaafin gaafadhu bakka naaf ergaa gaafan jedhu maatiin kee bilbilaan kaasannaan jedhee na diddeen illee na farramsiifate jechuudha lammaffaa. Na diddee birrii kuus naaf kennu na diddee kaazaa niitiin an gaafadha. Niitiin yeroo namicha bira jirtu birrii ishee kenneef sobbuudha niitiin sobdee gaafa inni biraa bahee illee jechuudha kaamiira bantee sobdee akka waan ani balleesse uftee sobdee kaballaan qabdee na dabadabdi beekte. Achi umarra wanti godhu dhabee bakka obse ammoo birrii kollee ergadhutti bakka jedhee dhuman taa'ee callisee jechuudha. Gaafa mana san callisee dhuma taa'ee obse jedhutu mana akkas jedhu mana san ji'a ja'a guute birrii koos naaf hin kennamne guyyaa kanatti itti ba'uu hin dandeessa naan jette jechuudha balbala bante. Zimuman jedhe amma birrii koo fudhadhutti maal jedheen deemeessan deemaanuu hin beeku silaa karaa nama hin beeku dheedhuman callisee. Guyyaa isa dhumaa shinti beetii yeroo galuuf jechuudha daqiiqaa 10 naaf kenniti. Rifeensa kee iddoo sadiitti dha'atta hiikkatti guyyaadhaan dhiqqatta isa booda rifeensa hiikamaa na fuulduraan deemtu naan jettee toleen jedheeni daqiiqaa 10 keessatti shaaworii seentee ba'uu qabda naan jetti kaameeraa bantii lakkoofsisti namichatti himtii namichi gaafa achii dhufe bakka naan loluu qabee tolee jedhee dhuman callisee umarra bakka birrii kuus gatiin gaafa dhumaa rifeensa keessa irraa mura jettee maqasii fiddee dhuftee maajilaa irra gootee jechuudha iddootti miidhaga. Gaafa ishiin achirra maqasii keessuu obsee dhumam rifeensa koo birriidhaaf jedheen ofirraa muraa kan jedhu tokko na fuuldura dhufe amma rifeensa koo ofirraa muru dura na rukutteerti beektee rifeensa keessarraa muruu qabeettee utuma akkas jettu mucaan ishii daa'ima hin boo'e gaafa boo'uu jalqabu kutaa ijoolleetti ol galtee achiin narraa muruuf kan kaate jechuudha. An birrii jedhee rifeensa koo dhabu jedheen booda baqaara rifeensa koo narraa murraan booda naajjisuun shiyyuun oolu jedhee dhuman bahee deeme jechuudha nan badee. Achiin badeen akka carraa utuun karaara deemu mucayyoo tokko argadhee ishiitti goree ishiin na fudhattee galte. Intalli kun Amaaraa Tigireedha. Gaafa ishiin na fudhattee galtuutu mana akka carraa ta'ee jiru mucaa fira kootii kan biyya kootii tokko argadhe. Yeroo mucayyoo nama argadhe kun baay'ee baalagii fi duriidha fira koollee taatu malee jechuudha. Karaa jal'inaaf ammeenyatti gaafi nama ji'a 3 ji'a 2 isaan bira taa'utti jechuudha. Karaa jal'inaaf ammeenyatti na gorsuu qabanii isa booda isaan biraallee ba'een hojii biraa galuuf deeme hojii biraa ijoollee biraa kadhadheen mana nama biraatti na galchaatii iddoo biraan taa'ee hojjedhee ni galee jechuudha. Achi namichi tokko immoo mana rifeensaa qabaa ijoolleen Itoophiyaa isa bira jiru ijoollee 7dha. Gaafa isaan bira jiraatanii isaanitti wajjin nutu jiranuu biratti na geessanii gaafa bira dhaqu akka irraa isa bira dhaqee ijoolleen Itoophiyaa jirti rakkoo qabu naan jedhanii ijoollee dhuma kanan ta'e akka irraa dhaqeen boriif hojii galee jechuudha mana madaamii. Anuun beekne qarshicha isaatu harkatti fudhatedha. Gaafa ji'a guutuu birrii illee fudhateera. Birrii 7,200 fuudha. Haza bakka achitti galee namichi akka irraa galee akka walii gaafa hojii illee na galchu jechuudha. Hojii kiyya jalqabee qarshii gaafa ji'a guutuu gaafadhu ni bardi qarshii fudhateera naan jedhanii
ani hin beekne qarshii fudhateera daa'imni gaafa qarshicha fudhatu ani hin beekne galii namicha gaafadhee natu si ergaa lakkoofsa buukii fi akkaawuntii fi lakkoofsa bilbilaa maqaa ittiin ergitu naaf laadhu naan jedhee isarree laadhee fi jechuudha siin erga naan jedhe $300 naaf ergin jedhee $200 siif erga naan jedhe $200 naaf ergee dura 300 naan jedhe tole jedheen 200 naaf ergee aan 200 siif ergee 300 ergine naan isa faanas ammas utuman taagalu amma ji'a afurii hojii san hojjedhe birris siifin kenna tulaan jedhu niitinis harkitti si kennutu jettutti dubbattu naan kennaa fedhaan jechuudha warran bira hojjedhuuni ijoolleen Itoophiyaallee siif kenna bakka birrii namaa nyaatu naan jedhan tolen jedheeni isa booda gaafa ji'a arfaffaan $900 bakka tokkotti 300 taasiseen 900 siif erga naan jedhee tolen jedheeni gaafa ji'a afur guutee hojii san jalqabee hojii san gaafa birrii kiyya gaafadhu kanaa booda birrii maal jechuu dhiisitti hojii kee qaxxali hojjedhu naan jedhe qarshii malee hojjedhaan jedhe mucayyoon Itoophiyaa immoo beektaa isatti heerumtee jirti utuu wantuma fedhetee ani hin beekne beektee jalqaba qarshii malee hojjedhaan jedhe mucayyoon Itoophiyaa immoo beektaa isatti heerumtee jirti utuu wantuma fedhetee ani hin beekne beektee jalqaba hin beekne ijoollee baay'ee irraa idaanne qarshii nyaate ijoollee Itoophiyaa immoo hedduu fuudhe jechuudha amma kan hin jedhamne ijoollee 6-7 taphatee an akkasitti hin beekne mucayyittiin kun amma deesseertu ulfoofte isaa fi gara isaa dubbatti beektee gara isaa gaafa ishiin dubbattan immoo bakka wanti hin dubbadhu hin beekne ba'eetuman hojii biraa dhuunfaa ku jalqabe innillee qarshii ji'a afurii na dhoogatee jechuudha utuu naaf hin ergin jechuudha kanaaf ijoolleen alarra jiran jechuun jireenyi mijataas miti wantuma fedhellee ta'u manuma kontiraata wayyaa tarii namni iyyuutti mijachuus baate mijatus namni namatti mijatee biyya ormaa dhufu hin jiru waan ta'eef haala hunduma keessatti of eeggannoo yookiin immoo bakka eenyumaan hamaranii akka waliif hin jiraanne yookiin immoo bakka akka isaan ijoollee eenyumatti of hin amanne tokko kanan gorfadhu jechuudha ijoolleen buleewwan kootii kanaaf wanta baay'eetu jira alaarraas yoo ta'e mana kontiraatas akkasuma jechuudha. Kanaaf immoo eenyumtuu dabarsee wal gurguraa qarshii gaafa argan eenyumtuu dabarsee nama laata malee namni namaaf ta'u hin jiru haaluma mudannoo hunduma isaa keessa darbee kan warra geeraanii ammas waaqayyoof haa galatu hojjechaa jira waggaa lammaffaa kooti amma fedhe qarshii amma fedha kooti yookiis immoo argachuu dhabu fayyaa qabaa baay'een kan bayyaalatti hafetu jira kanaaf kaayyuuf karoora diinatti hin buunes kanaaf ijoolleen baay'een kanarra jiran shiishaa kan tuutan sijaaraa kan tuutan jireenya isaanii kan addaa'edha waan ta'eef ijoolleen reefu badan yookiin immoo haaraa kan ta'an akka of eeggataniif dhaamsan dabarsuuf jechuudha hatillee naaf jiraadhu gooftaan kun si faana